Ayyee nashamaa kan jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni chaalikoo guyyaa har'aa kana wanti isiniif qabadheetti dhufe WhatsApp keessaniif kan isin barbaachisu waan har'a tokkoon isiniif qabadheetti dhufe innis immoo akkamitti akka WhatsApp keessan chaattii isaa cufachuutii dandeessa yookiin immoo qulfii mataa keessanitti godhachuutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan salphaamatti abbaan argee WhatsApp keessan keessa yoo seeneyyuu nama sin dhoksaatti qulfii itti gootanii abbaan argee banuutii hin danda'u jechuudha. Kanaaf wanta isin nama wajjin barreessitan hundaayyuu salphaamatti namni kamiyyuu abbaan fedhe jechuudha yoo qulfii isin qullofta yookiin immoo cuftan sana beeke malee arguutii yookiin banuutii hin danda'u jechuudha hordoftootiyyaa. Kanaaf kan akkamitti akka godhachuutii dandeessan isinitti agarsiisa. Baay'ee tokkotti gargaaramtu. Sababni isaa gaa namoonni tokko sekeendii muraasaaf bilbila keenya nurkaa fuudhanii akka tasaa yoo WhatsApp keessa seenanii namoonni nuuni karaa chaattii wal faana duukaa haasofnu immoo iccitii garaagaraa haasofnee qabaachuutiin ni malla waan ta'eef sana dhoksachuun nurra waan jiruuf salphaamatti kan nama barbaanne cufnee kan nama barbaanne dhiisuuti karaa itti dandeenyudha jechuudha kan isinitti agarsiisu. Kanaaf isin gargaara jedheetii yaadeen isiniif qabadheetti dhufe. Egaan kana gochuudhaaf salphaamatti jalqaba aappii kana buufachuutti qabdu. Aappii kana description box jala isiniif kaa'atan jira jechuudha. Haalli itti fayyadama isaatii baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Jalqaba akka install gootaniin description box jala yookiin barreeffama viidiyoo kanarra akka tuqxaniin ni argattu waan ta'eef iddoo kanarraa paaspoortii yookiin immoo lakkoofsa ni galchitu jechuudha kan yaadachuutti qabdanii. Fakkeenyaaf an kunoo lakkoofsa 4 galcheetiin jira. Sinis lakkoofsa 4 ni galchitu jechuudha. Lakkoofsa 4 jechuun akka fedha keessanitti lakkoofsa garaagaraa gosa 4 jechuudha. Kanaaf kunootti amma galcheetiin jira jechuudha. Saniin booda kunootti akkuma agartanii pass recover email jedha. Yoo barbaadanii piinii kana yoo dingata irraanfattan jechuudha. Emaila keessan recover ittiin godhachuu kan dandeessanii iddoo kanarra galchuu ni dandeessu. Sunni isin barbaachisu yoo ta'e immoo skip gochuu ni dandeessu. Bukkee ni dabartu jechuudha. Haala kanaatiin iddoo kanarra enable kan jettu jirti enable ni gootu. Saniin booda gara kanaa isin fide jechuudha. Iddoo kanarraatti immoo install service kan jettu jirti. Applicationicha ni barbaadattu jechuudha. Kunootti akkuma agartanii ishee kana ooni gootu jechuudha. Saniin booda kunootti akkuma agartanii waa hundayyuu xumurtan jirtu. Bilbilli keessan ashaaraa yookiin immoo quba keessaniin kan cufamu yoo ta'e iddoo kanarra galchuutii qabdu jechuudha. Kanaan achi isiniif hin banu bilbila keessan ashaaraa qabaate isin gaafata jechuudha. Egaan akkuma agartanii iddoo kanarraatii naaf fideetti jira jechuudha. Bifa kanaatiin adda irratti wanti gochuutii qabu. WhatsApp kiyya addi gochuutiin qabachuudha. Groupiis ta'ee namoota duukaa haasee jechuudha. Kunootti mallattoo pilaasii kana gajjallaa kanarraa ni tuqxu jechuudha. Mallattoo pilaasii kana akka tuqxaniin chaattii as keessatti argaman WhatsApp keessan keessaati namoota isin wajjin haasoftan hundayyuu gadi isiniif tarreessa. Isaan kana hundayyuu qulfii mataa keessanitti godhachuu isin dandeessu. Gariin ammoo nama mistira yookiin immoo iccitii duukaa haasoftan qofaa qubaatti qulfiitti godhachuu isin dandeessu jechuudha. Kamiyyuu duukaayyuu yoo iccitii haasoftanii abaluu sanaa hojii wanta haasoftan abbaan argee yoo WhatsApp keessan keessa seeneyyuu arguutii hin danda'u waan ta'eef itti godhachuutii qabdu waan ta'eef kunoo addanarra keessaatii ni filattu jechuudha. Saniin booda kunootti akkuma agartanii al tokkoof qofaa yennaa isin tuqxan iddoo kanarra isiniif fide jechuudha. Ammas itti dabalachuu yoo barbaadan mallattoo pilaasii kana jala kanarra ni tuqxu. Mallattoo pilaasii kana akka tuqxaniin iddoo kanarraa akkuma agartan isiniif baasa jechuudha. Saniin booda iddoo kanarraati ammas lakkoofsa nama barbaadanitti al tokkootiif ni tuqxu. Inni iyyuu ofii isaatiin addi isiniif godhaatii deema jechuudha. Kanaaf kun akkuma agartan bifa kanaatiin isiniif baasaatii deema. Egaan WhatsApp keessan keessa seentanii jechuudha. Namoota warra amma qulfii mataa keessanitti godhatan sana yoo dhaxxanii banuudhaaf yaaltanii paaspoortii sila appilikeeshinicha ittiin bantanii seentan isin gaafata jechuudha. Sababni isaa immoo kunootti akkuma agartan qulfii itti isiniif goggodhee jira jechuudha bifa kanaatiin. Kanaaf akka kanatti erginni isiniif baasee amma fakkeenyaaf gara WhatsApp deemeenanii banuudhaaf na yaala jechuudha. Wanta inni ta'u walumaan ilaalla. Kunootti akkuma agartan egaa amma WhatsApp koo keessadha jechuudha kan inni jiru. Iddoo kanarraa akkuma agartan inter paaspoort naan jechaati jira. Paaspoortii galchi naan jechaati jira waan ta'eef paaspoortii galchuutiin qaba jechuudha. Chaattii nama barbaade chaattii nama dhoksuutii barbaade sana argachuudhaaf dirqama. Paaspoortiin appilikeeshinii sanarra gashee yoo gashee malee naaf hin banu jechuudha. Kunootti akkuma agartanii. Kanaaf warra bootiin kan yoo bantanii isiniif banu rakkina hin qabu. Garuu nama qulfiitti godhatan sana nama iccitii duukaa haasoftan sana banuudhaaf yeroo isin yaaltanitti paaskooddii isin gaafata jechuudha. Kunootti akkuma agartanii. Kanaaf nama isin qulfiitti godhatan qofaaf qulfii isin gaafata warra yookiin kaan immoo isiniif dhiisa jechuudha. Akka fedha keessanitti itti uummachuutiin dandeessu jechuudha.
Egaan isa cufne kana akkamittiin irraa kaasna kan jedhuuf immoo kun akkuma agartanii dura kana mallattoon qulfii ni jirti jechuudha. Chaattii nama cufne sana fuula dura isaa saniin booda iddoo kanarraati salphaamatti qulfii sana al tokkootiif yoo tuqxani akkuma agartan isinii fiiga jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin yoo kan ta'e jiru ta'e qulfiin kun irraa ka'eeti jira. Gara WhatsApp keessa deemtanii yoo ilaaltan qulfii isin gaafatu yookiin immoo lakkoofsa galchitan paaspoortii sana isin gaafatu jechuudha. Kanaaf nama paaspoortiitti gootan sana haala kanaatiin deebistanii irraa eeguu yoo barbaadan dura lakkoofsa nama sana dhuftanii mallattoo qulfii kana al tokkootiif yoo tuqxan hin hiikama sa'aatii barbaadanitti immoo cufuu fi al tokkootiif ni tuqxu jechuudha. Ittiin dandeessu jechuudha. Egaan guyyaa irraa kanan isiniif qabadheetti dhufe sekuriitii WhatsApp keessaniif isin barbaachisa kan jedhu dhufan isiniif qabadheetti dhufe jechuudha. Egaan wanta kan isiniif qabadhee dhufu barbaaddan waan kamiyyuu haa ta'u koomentii irratti na gaafadhaa isiniin jecha yeroo itti aanuun deebinee galagaluutti nagaan naaf turaa isinan jaaladhaa isinan kabajaa. Bye bye. ¿Cómo se llama?